Sultan. Good morning. Marketing amma banaa qabdi. Stock marketing amma banaa qabdi. Agar daqiiqaa soddomatti nu biraa sa'a 8:00 banamti. And then sa'a 3 cufamte jechuudha. Wannan ardaa waan anin doolara 60 bitee hagam waan as agarsiisu amma mallaqa akaawuntii kana keessatti mallaqa hagam kalee as keessa jira akka wal dura qabanii laaluu dandeetta. Mallaqa hagamiin waa bitanii gurguruu danda'u asirratti no mallaqa xiqqallee waa godhuu hin danda'an jechuu hiyya. Optioniin amma asirratti kunin 0.6 suniin optionii yookaan akka asirratti akkamiin laalama kunin 60 cents suniin doolara 60 maaliif akka taate quantitiin tunin takka jetti garuu 100 jechuudha. So yoo 100 san divided by 0.6 cents yoo goote doolara 60 taate jechuudha. 100 fuudhee jechuun quantitiin tunin tokko jettu malee actually 100 quantity 100 doolara 60 bite ganama kana. Seerte akaawuntii kana keessa baalaansiin an qabu ganama kana wayita lafaa ka'e doolara 80 baalaansii qaba asirra. 80 keessaa 60 fuudhee 60 akkuma asirratti agarsiisutti quantity yookaan habbaa 100 bite sheerii habbaa 100 jechuu kiyya. Habbaa 100 san bitee daqiiqaa gabaabduu keessatti amma asirratti yeroon suniin akkamitti 12:51 miti 12:51 bite yeroo kam gurgurallee agarsiiste asirratti amma gurgurri kana seel jechuun kanaa asirratti ilaali hagamiin gurgure hin gaafatta doolara 60 bitee miti 60 bite hagamiin gurguri duuba asirratti ilaal kanaame doolara 220 gurgure. Sa'aatii hagamii gurgure 14:48 jechuun sa'a tokkoo fi nu biraa jechuun Minisootaan nu biraa sa'a tokko ka ganama sa'a tokkoo fi 48 yeroo waan itti gurgure jechuu kiyya. Waan akka sa'a tokkoof walakkaa akkas hold godhe qabee taa'een gabaa keessatti. Kunin kan agarsiisu mallaqa xiqqaan bitanii guddallee dabarsuu danda'an jechuu kiyya gabayaa baroonni kunin. Mee kaampanii kana yoo laalte waan kunin waan biraan nu dabarsiisaa jirti. There you go. Asumarra jirti. Amma asirra yoo deemee ilaale kaampaniin kun kana stock marketiin kaampaniin kunin kana kan irraa bite maqaan kaampanii kanaa SPX jedhaniini. SPXiin akka kaampanii gabayaa kaampaniiti. Kaampaniin hedduu jira beekame asirra. Kaampaniin amma for example Google jira, Facebook jira, Tesla jira, TikTokiin asirra hin jirtu garuu Facebook jira agartee kaampaniin marruu gabayaa fi hojja qabdi. So kun gabayaan isaanii ama vaaliyoomii isaanii oola. So gabayaan isaanii kana laalee
anin option trade asirratti amma wal asirra jiru chart jetti tulleen option jetti so wayita bitu kan bituun asirra optionii kana tuqee achiin optionii bita malee anin akkumata biraa regular market irratti hin bitu jechuu hiyya regular marketiin gabayaa kana sheeriin abbaan tokko kaampanii kana yoo amma akka gabayaatti yoo bite sheeriin abbaa tokko $4,000 fi ammatti gabaa gatiin isiin amma irra jirtu gad deemti ol deemti beekam yeroo maraa gatiin amma isin irra jirtu garuu $4,000 fi $400 fi $64 akka jirti miti so abbaa tokko bituun abbaa $100 dhiisee abbaa tokko bituun gatii hedduu barbaachifti gartee an amma yoo abbaa optionuma bicharraan bite jechuudha optioniin ammoo waa yeroo dheertuu fi fuutee hin teenne fuutee harka keettee waan hin biran turre expiration date qabdi haa ta'u garuu gatiin isii laaftu amma ta'ardhaatan har'a guyyaan asirratti yoo ilaalte guyyaan expiration datein tanaan beekame guyyaan har'a guyyaan haga wanni kun expiry har'a taate jechuun guyyaa hagam qabdee taa'uu dandeettaan duwwaa yookaan zero kaburiilleen sanii 1 day 2 day 3 day 5 day akkasiin ol deddeemti garteemi so ka'an bitu abbaan fedhayyuu bituu danda'u guyyaa kana yoo gatii akkuma guyyaan ol deemtuun gatiilleen hin qaalofti amma for example kaborii yoo bituu barbaadde kaborii gatiin amma isiin irra jirtu kanaa miti strike pricing kana stock pricing ammaa sanii miti yoo ol deema jettee gatiin isii amma laalaseetu kuma 1,240 gatiin kana laal garte akkuma nambarri kunin ol deemuun gatiilleen ol deemti jettee bittaameeti akkuma gatiin amma laal 4,465 4,470 4,475 akkasii miti kunin akka optioniititti yoo as jala jiraatte yoo nambarri kunin amma laal 450 4,450 450 455 445 akka gatiin heddummaattu gartee amma jala kun amma laal sheeriin 100 gatiin isii 2,000 fi asirratti yoo ilaalte amma laal 2,200 fi 90 waan akkasiiti habbuma abbaan 100 optionii waan taateef kunin asirratti waan ati bituu jirtu asiin amma kalarri kunin wanni kun ol deemti jettee bitte jechuu beekta call option jedhaniini call option jechuun hin himta ol deemti gatiin kaampanii kanaa yookaan markeetiin tanaa ol deemti jettee bitta yoo ol deemte when you gonna make money yoo ammoo gad deebite kalarri diimaa sana gara kalarri diimaa sana yoo gad deebite gatii waan ati bittee sun hin xiqqaataa deemte jechuudha agartee kunin akkas call option ammallee put option jedhaniin ka gad deemti yoo jette amma gatiin markeettii kun yookaan gatiin istaakiin tun hin gad deemti yoo jettee akka jette sanitti yoo taate isin gad deebite akkana gootee bitta call optionii long call optionii kanarra hin jijjiirta achi deebitee
akka kanan balaali call optionii kanarra jijjiirta asuma irra tuyxee put optioniin gad deemte jechuudha. Ati maal jette duuba asirratti gad deemte jechuun gatiin kun nambara kana bira ol hin tartu jechuun jechuudha. Nambarri kun amma tokko asirra yoo ilaaltu nambarri kanaan beektan gatiin ati amma yoo amma jettee gatiin kaampanii kanaa amma eessa jirti amma 4,464 jirti miti as jirti asirra hagam takka ol kaati yookaan eessa dhaabatti gatiin kunin yoo jette amma for example nama yoo jedhe doolara gatiin kunin 445 kana ol hin tartu yoo jedhe yoo bite akka jedha for example 445 kana ol hin tartu jedhe bita agarte so yoo 450 kana gadi teette marketiin kunin bittaa miti expiration datein illee asirratti maratatte expiration datein kun guyyaa hagam qabdee teettaan agarte anu amma nu bira guyyaan 6 kaardhaa yoo kaardhaa taate mallaqati ammatti si gaafatan itti si gaafatan mallaqata amma lafa kaa'uun sirra jiru $225 si gaafatan yoo ammoo haga bor qabee ta'an haga boritti qabee ta'a yoo jette $1,070 si gaafatan maaliif hagana mallaqa heddummaate wanni kunin wanni heddummaatee fi dura let me show you maa hagana gatiin kun heddummaate wanni heddummaatee dura imply volatility waa hedduu jira asirratti amma laal nambarri kunin delta jedhaniini yoo nambarri kunin akkuma nambarri kun xiqqaatuun gatiillee xiqqaatti agartee amma laal kun 0.118 miti 0.123 0.129 whatever akkuma nambarri kunin heddummaatuun gatiilleen heddummaatti garsiigaltee akka amma nambarri asitti amma 0.40 suni miti silaa walakkaan tunin haga 100 0.1 irraa haga 0.100 taati so walakkaa ta'uu malte haga walakkaatti walakka nambarri suniin the significance of the numbering kunin gartee gatiin kunin akka nama percentage walakkaa ta'uu malte jechuudha garuu yeroo hedduu amma laale kanallee gartee amma laale 180% ol kaate jechuu gartee 180% 150% whatever and so kunin gatiin delta kana waliin deemti number delta kana waliin deemti ammallee imply volatility kana waliin deemti imply volatility value and ignore godha so kan wanni gatiin akkana heddummaatteef amma putiin kunin akkuma akka gatii reef biteen sanillee bituuf amma kana laal 0.60 $60 $70 $80 gatii laaftuun yoo mallaqa hedduu irraa qabaanne option kana bittee account optionii banattee mallaqa dandeettutti nayite watati put optionii kana
Gaddeema jechuun amma kun amma laal kana yoo fuudhan amma maal jechuu kiyya waan kana understand yoo hin godhin is very difficult maal lunsii godhuu danda'an kun amma maal jedha kun amma maal jedha gatiin maarkeettiin waan kanaa kunin asirra as bira bahee hin taru jechuudha bakka nama haayilaayitii godhe san achi bira bahee hin taru gadi ol hin deemu gabana nambarri ol hin beeyta miti 55 56 58 ol deemu gatiin ati maal jetta achi gadi teetti maarkeettiin waan kanaa gatiin waan kanaa achi gadi teetti jettee bitte jechuudha yoo akka teette san taate achi gad teette wanni ati baaftu doolara $40 baafta abbaa $100tiif kun amma ka guyyaa har'aati guyyaan har'aa jahaa miti guyyaan har'aa jahaa so just guyyaa har'aa kana oli hold godhuu hin dandeettu qabdee taa'uu hin dandeettu 40 sana hin bittee haga maarkeettiin hin cufamne maarkeettiin waan akka daqiiqaa 9 cufamti yoo haga maarkeettiin kun hin cufamne gatiin kun bakka amma jirtu kanarraa gad deebite malla gatiin 40 gati bitteen sun ol kaati jechuudha si galte akkuma maarkeettiin gatiin waan kanaatu gad deemtuun yookaan gad diqqaattuun waan ati bitteen sun ol kaati kun maaliif ol kaatire atiin gatiin staakiin kana gad deebiti jettee bitte kanaaf gartee long put jedhaniini akkama nama for example waan akka $5 waan takka bittee gatiin $5 gatiin gabaa irratti waan $5 an bitte kun gad deemti $3 taati 2 taati 1 taati saantima 1 taati akkasi gatiin gad diqqaataa deemti malee ol ka'aan deemtu 10 hin taatu 7 hin taatu 6 hin taatu ayyoo 5 hin bite akkasi jechuudha yoo akkasitti qabdee fuutee akkasitti gatiin kun hin gad deemtii jettee sitti fakkaatte yoo fuute yoo gara ati jette sani maarkeettiin deemte gabayaan deemte gatiin maarkeettii gara ati jette san yoo siite atiin mallaqa ati bitteen san irratti itti ida'amaa deeme jechuudha. Ida'amaan tun ammallee doolarri tokko wanni kun doolarri tokko yoo ol kaate $80 irratti sii dabalama. Agartee maaliif akkas taati? For every amma kun deltaan agartaame delta 0.10 for every 5 cents 5 cents in 0.5 cents miti 5 cents yoo gatiin kunin gad deebite gatiin gad deemte walii galleemi atiin gad deemte jettee fuutee beeyta ol deeme ol markeetiin gatiin kun ol deemte jettee fuune gad deemte jettee fuute so 5 cents yoo gad deemte hagam itti si dabalama at least $5 itti si dabalama $6 itti si dabalama yoo karaati itti san gatiin gad deebite yoo ammoo ol deemte jettee fuutellee yoo 0.5 cents ol kaate gatiin kun irra dabalamte gabaa irratti at least $6 itti si dabalama jechuudha. I hope you understand. So aneni asirratti $60 fuudhe $60 fuudhe miti pointiin optioniin akka optionitti wanni pointiin katabame marruuyyuu $2 beetami 0.02 la yoo jette $2 jechuudha agarte
akkasi .09 illee yoo taate $9 jechuu akkasi duuba maaliif akkas taati because habbaa 100 wanni optioniin 100 deemti quantitiin tokko haa jettu malee 100 quantity is 100 divided you're divided by 60 cents yoo gooteen wannan biteen amma yoo laatila hagasiin bitee miti 16 bitee point 16 bitee $60 bitee 220 gurgure so hagam irratti dabalame hagi irratti dabalame doolara amma for example minus $60 yoo keessaa fuute kan biteen san asirratti hagame afa $50 at least $51 na fakkaate $151 that's how much I make jechuu yeroo garii haganarraayyuu heddummaachuu dandeetti yeroo garii haganarrallee garii jira ka yoo gartee amma for example kana yoo laalte 410 gurguramtee miti hagamiin bite sell let's see buy Bunga yesterday yeroo kam eessa keessa bahamtee iyyuu agarsiistu turte kun maaliif akkas taate let's see yesterday this week torbaan kanaa itti buy and sell selling tanaye $5 hagamiin bite I bought it for actually $340 in bite hagamiin keessaa bahe weta keessaa bahu selling kanaa mirta 5 jechuu 500 in keessaa bahe jechuu agasmaraa miti garuu still is good agartee wanni an biteen san irratti dabalamtee ol kaate jechuu the most important thing is most important thing one kana wait a bit to optioni amma sirratti yoo laalte actually haganitti gurgureen tana laal $680 gurgure kunin sell stop jechuun stop loss tu waan jedhani jira stop loss tin tunin very important stop loss ti waan isin irratti nama gargaartu amma for example dhibba gatii kasaaraa kan seenne yoo anamma sadiin gurgureemi sadiin biteemi 300 and something in bite let's say you bought it for 360 in gatiin ol deemte 460 taate ati marketing gara deemtu hin beekani gad deebitii ol deebiti adda waan hin beekneef maal godhare ani gatiin tunin let's see 360 miti amma eessa jirti anduuba yoo isin deemte 380 yoo geette
anin akka gaddeebitee yoo gaddeebite akka keessaa bahu haga gartee 60 kanaan isin hin baaneen yookaan hin geenneen so maal godhare as keessatti gurgurii jedhee seeraaf godhuu danda'a. Asitti kompiitaraan optionii jira yookaan akka gartee maarkeettii keessaa automaatikli na baastu stop akka gartee piraayisiin kunin 400 fi example mas jira let's say 400 fi 40 asitti akka keessaa na baatu out akka gartee maarkeettiin keessaa na baaftu haga biteen kana olitti haganaan biteemi haga biteeniin waa keessaa bahuu barbaadaan I want to make money yookaan mallaqa tolchuuf itti seene miti so asitti sell setup godhuu danda'a kunin san laal kun waan san examplein asirra jiru kunin wayita bitu san stop losstiin akka gartee mallaqa hin ganne yookaan akka mallaqa losing goone stop losses setup godhe 500 setup godhe gatiin sun yeroo san ammoo hagam jirti waan akka 500 olii jirti 500 way olii waan jirtuuf amma gurgurillee dhiyoo dandeettu amma for example 480 jirti miti so 680 yoo geette keessaa bahii keessaa gurgurii jechuun dandeetta akkuma asirra isin jirtu kanatti take profit jechuun asirratti amma laasan kan setup godhe wayita 680 geette keessaa na baasii jedhe achitti kompiitararraa wayitu bitu san setup godhe bitteellee after you buy it you can also set it up after you buy wayita bittee irraa baate if duba deebitee yoo maarkeettiin ol deemte jijjiiruu dandeetta akka gartee naagayaa yoo hagana isin geette keessaa na baasii nambara kana yookaan piraayisii kana gatii kana yoo isin geette asii keessaa baay'ette akkasi setup godhatte keessa bu'uu dandeette jechuudha. Kunin seeliin gurguramte akkasi duuba it's very important wanni kun yoo understand godhan akka malee faayidaa guddoo qabdi booda irratti amma for example akkami bittaa optionii kana tuyita optionii tuqa gatiin tuniin ol kaatee fuudha for example ol kaatiin maalire koolii miti amma putirra waan jirtuuf hin jijjiirta click on call okay amma kaborii bitta kaarraa gatiin yeroo nu dabartee miti sadii jirta sadii cufamte maarkeettiin cufamte so kaborii bitta kaborii ati hagam binne waan murteessirra jiru amma gatiin kana waan taateef gatiin piraayisiin amma waan irra jirtu as jirti 4,465 jirti miti ol kaatee yoo jettu nambara kana maratachuus irra jira nambarri kunin hin gartaa miti 450 445 455 460 465 470 yoo ol kaati jette eessarraa ol kaati 450 irraa ol kaati yookaan 450 kana gadi hin dabartu yoo jette achi yoo murteefte nambara kanaa gadi piraayisiin kun gatiin kun gadi hin tartoo jette kafeete yoo haa ta'u nambara marataa 470 gadi hin taatu gadi hin tartu yoo jette kana tuyxa ammallee as yoo ati tuyxe visually yookaan ilaan waan isi maal bittaa ilaan agarsiisti garte yoo if you're not sure
if you look at this, it shows you pricing kun yoo 4.75 gadi deeme, you're gonna lose money. Yookaan gatii ati bitteen sanii in dhabda jechuu yookaan luuzii goota. Gad xiqqaatti yookaan pricing gad deemti. Kun ka boriiti. For example, let's see, call option for tomorrow. Ka borii kun. So gatii amma bakka gatiin irra jirtu ilaalte maraxatta nambara kana gadi pricing kun hin dabartu jettee murteefte bitta duuba. Amma for example anin amma yoo bor yoo lafti bariite gatiin waan kanaa tunin 4,475 ol hin dabartu jedhee yoo fuudhe amma yoo akkas jedhee fuudhe maal jedhan bor gatiin gad deemti malee ol hin deemtu, gabaan gad deemti jedhee fuudha jechuudha. Maal fuudhare maal maradhare nambara kanarraa nambara ilaalan kanan gartaa miti nambara kana keessaa kan maradhadhu let's say kana maradhadhe 480 kana 480 well actually call on taateefi let's say as gadi hin dabartu jedhame whoops 400 I mean 465 kana gadi hin dabru number achi ol kaati malee gatiin akkas jedhee yoo fuudhe so maal godhare kanarratti kana tuqa kana waan tuqe ka gabbaatu kanaa miti mallaa gamnarra barbaachifti 1,181 and always in the gaddu as tuquu qaba as tuqee waan as tuquu fi akka maap irratti yookaan giraaf irratti nagarsiifti maal jedhu waan hawwiin an qabu sana sirra nagarsiisti kun maal nagarsiisti 470 oli gatiin achi ol ta'etti malee achi gadi hin deebitu jechuudha. Kun olii nambarree irra so gadi hin deemtu jechuudha. Gadi jechuun gatiin gad xiqqaataan deemtu 450 460 470 gartaame nambar kun nambara xiqqaataa deeme jechuudha. 450 460 470 nambara 470 480 irra guddoo. So maalre this bor wayita lafaa kaane gatiin waan kanaa yookaan gatiin gabayaa 465 gadi hin tartu yoo jedhee fuudhe yoo gatiin 465 ol ta'ette waan bitteen kana hin dhabdu garte gatii ati bitteen sana yoo 465 gadi nambarri kun hin dabrin 465 gadi 460 yoo siin 460 gad deemte 500 luuzii goota. Yoo siin ammoo 480 yoo siin ol kaate 480 at least 700 itti dabalama waan ati bitteen kana so 180 fuutee miti plus 700 so about 1900 itti dabalama jechuudha. Gatiin akkuma for every 5 cents you make for every 5 cents every 5 cents 5 cents $1 my handwriting is 0.5 cents in it okay itti si dabalama
akka $5 lakkaa'ama option irratti. So $5. So if it goes yoo gatiin si galtee miti yoo wanni kunin gatiin armaa gadi muriin nambar kun armaa gadi hin deemin mallaqaati bitteen kana losing gooti yookaan harkaas hin bahu gatiin xiqqaatu hin deemu because gabayaan maarkeettiin hagati bitteen sani gadi hin dabarre ol deemu jirti yoo ammoo isin ol deemte let's say it goes to 490 495 or 4 agar se number kun amma sitte amma 460 470 480 yoo amma 490 495 akkas yoo sin gara san ol kaate you will end up making hagati bitteen kanarratti waan akka $2,200 itti dabalama jechuu xiqqaate because $10 if it goes up by $5-6 for every dollar you make $80 agarte yoo xiqqaate so yoo sanirra singalin mallaqa anamma tolche kana asirratti calculate godhi ilaalime anin maalim hagamiin bite amma ardhaatun yoo laalte hagamiin bite 60 cents siin bite miti $60 $60 kunin 220 tahuun gatiin hagam ol kaate wayita an bite waan akka 440 something ra jirti calculate godhuu dandeetta asumarratti iyyuu kan biteen kana yoo laalte kan itti gurgurame yoo laalte it's gonna make a difference sell 420 416 sunin how much of hagami walit irra dabalame hagas ta'uu danda'e jechuun yoo hisaabuu dandeette it's very easy. I'm telling you, the option trade, if you go watch any videos relating to option trade, call options. It's called call options. Call option the video adda lalaali baradhu yoo waan kana fahamanii jedhan wallahi waan gatiin gabaabdu mallaqa xiqqoon waan namni sa'a 8 guyyaa tokko duudii dalagaa oolu atin ammoo 5 waan akka daqiiqaa sa'a tokko keessatti tolchuu dandeetta jechuudha. Anamma 220 san yoo dalage jechuuf akka dalagaatitti yoo laalte 220 amma $25 an hour yoo meekii godhe sa'a hagam dalaguun irra jira 220 san
argachuuf kaampanii irraa ta'a 8 walakkaa agartee I make sa'a tokkoyyuu hin geettu 1.5 maybe 2 hour mes 3 hour yoo taate 3 hour iyyuu hin dalayne anin garuu yooma 3 hour yoo jenneen I made $73 an hour jechuu. This is very important. Waan akkana kanarraa baradha. Inshallah kabirallee tottolcha yoo viidiyoo akkanaa kana waan kanarraa barachuu barbaadan nu beeksisa nama wandeettan iimeelii diskiripshinii irra keessa dhiisa. Akkana besga haga walitti deebinutti faaloo nu godha.